Maan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoof jaalalli Waaqayyoo isin haa qaqqabu isiniin jecha. Har'as immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Warri viidiyoo kiyyaa agartan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a immoo nama tokko galateeffachuu barbaade. Obboleessa kiyya yookaan immoo obboleessa keessan jechuudha. Inni seenyii didaa YouTube chaanaalii qaba. Namoonni baay'een isa beektu. Hedduu tokko nama gaariidha. Hedduu akka obboleessaatti, akka obboleettiitti, akka lammii kiyyaatitti, akka oromummaatitti dhugaa hedduu kana boonsee jira. Osoo waanuma fedheef ta'ee jechuudha. Oromoon akka kanatti nama jajjabeessuun, Oromoon akka kanatti nama gorsuun, Oromoon yaada gaarii namaa kennuun akka kanatti namoonni osoo baay'attee yookaan osoo baay'annee hedduu kanatti tola akka kootititti. Kanaafuu maal si godhe didaanii yookaan immoo eessatti isa beekta didaa jechuu dandeechan. Didaa kana nani bare miidiyuma kanarratti YouTube chaanaalii kiyya erga banadhee torban 3 akkasirra kanarra hin caalu. Gaafan banadhuleesuma gaafadhee tanan banadhee lakkoofsa isaatis miidiyuma kana isaa jalaa hin argadhee. Sabuma sanii yaaduma gaafadhee natti meena gorsee maal jedhee akkasumatti banadhee erga banadhee raawwadhee immoo guyyaa kaleessa didaa YouTube kiyya sirreeffadhee jira kinootii jedheetiniin itti himee barreesseef meeseejii jechuudha. Erga barreessee fi raawwadhee achumaan yoo YouTube kee ta'ee sheersiif godhanaan jedhee okay jedheetiniin YouTube kiyyatti kenne sheer oggasuma sheer naa godhe jechuudha. Hedduu tokko nama gaariidha. Hedduu tokko baay'ee tokko dhugaa Oromoon akka kanatti waliif osoo mirmanne hundi keenya osoo waliif akka kanatti dhukkubsannee bakka hin geenye hin jiru natti fakkaata. Kanaaf hundi keenya iyyuu fakkeenya nuuf haa ta'u. Anamni fakkeenyaaf dhugaa osoo dabduullee ta'e, osoo mortuullee ta'e, osoo waanuma fedhellee ta'e isarraa barumsa gaariin argadhe. Siigala mucaan kun nan beeku eessaa akkan ta'e hin beeku anillee isa hin beeku garuutu iyyummoo ani jenna waan sana naaf godhuu isaatiif hedduu takka isa galateeffadha. Umurii dheeraa naaf haa jiraatu waan inni qabu isaaf haa barakatu kan dhabe immoo rabbi itti dabaluuf hin jedha. Annaa hundi keenya iyyuu akka kanatti wal maddii haa dhaabbannuun siniin jedha. Sakanduma inni sheer godhe saniif namni muraasni ilaaleerra namni 10 namni 20 akkas laalee ture garuutu immoo sabiskiraayib isan hin goone sabiskiraayibii jedhamtu sana hin goone laayikii isin xunne laaltaniituma irraa baatanii yooma rakkina hin qabu gara fuulduraatti ta'uu danda'a. Miidiyaa kanarratti kan baanu ittuma nyaannee yookaan itti argachuuf osoo hin taane ormi silaa wayiifuu itti fayyadama. Nuti Oromoo maaliif waa hundaan gadi jenna kan jedhu kuni sammuu keenya keessatti uumameeti malee yaani kana abdanneeti miti kan jiraatu. Hundumtuu namni YouTube kanarra hojjetu YouTube kana abdateeti miti kan jiraatu. Hojii ni qaba. Kan isa jiraachisu hojii tokko uummatee qaba. Garuutu yommuu maaliif namaa gadi taana? Silaa akkuma namaatti uumamne silaa nus namuma maaliif namaa gadi taana? Nus maaf namaa bakka namni oolu hin oolu jenneeti kan wanni jennee jechuudha. Gaafa sana goon immoo nuti wal bira dhaabbachuu hin qabnure hinde waan fedhes haa ta'u gaarii jaraas haa ta'u namni tokko gaafa saba tokko hin arrabsine gaafa amantaa tokko hin arrabsine gaafa nama tokko hin amanne gaafa nama tokko waan baalagee waan si saalfachiisu tokko fuudhee asirratti sitti hin dhufne hamma beeku san waan si fidee dhufe san waanuma barbaade haa ta'u nama akkasii san jabeessuu hin qabnu. Dhugaan jedhe garuutu iyyummaa Oromoon eessa oolti seete bakka hin taane oolti maaliif garuu dhugaa baay'een sin arga bar dhugaa baay'een sin arga dhugaa rabbi bakki isin ooltanii bakka hin taane isinis wal beektu. Gaafa namni tokko nama arrabsu gaafa namni tokko saba tokko arrabsu gaafa namni amantaa tokko arrabsu gaafa namni immoo amantaa garanatti jijjiirrate gurreettaniituma akkuma tisiisa bookii keessa deemtan gaafa nama gaarii tokko wanna gaarii tokko hojjetu immoo nama gaarii sana jajjabeessuu gorsuu akkas jettanii hin jiru sin bara. Maaliif hin barannu nuyi? Akkuma kaleessa san laa
warri keenya iyyuu warri nu dhalee dhalchi jaarsi akaakilee fi abaabileen keenya iyyuu waan akkanaatiin miti ganaa nuti mataan gad deebina. Nurraa immoo daa'imni keenya maal barachuu qaba? Kanaaf wal bira haa dhaabbannu hundi keenya. Isinii galee hundi keenya wal bira haa dhaabbannu, wal jajjabeessaa. Wal jajjabeessa dhugaa kan abbaan quba ofitti kaa'ee gandi nama keessan baasu itti Oromoon. Mammaa kamoon beekti bara. Dhugaa Oromoon durii jechuudha. Kanaafuu yoo nuti ofii keenya wal bira hin dhaabbanne eenyumtu si bira hin dhaabbatu bara. Gaafuma wanni tokko ta'e bicha gurr maaloo akaleen takka rakkatte birrii ammana laa har'a walii ta'a. Gaafa du'ee fi gaafa rakkate maal gootaaf yoo jiitee kiisha kee keessa baasta barsumuni. Har'a kiisha kee keessaan baastu sumuni. Gargaari rakkina hin qabu. Laayik godhiif, sheer godhiif. Yoo inni waan san balleesse immoo koomentii barreessiif yookaan keessa naqi gorfadhu. Obboleessa keeti, obboleetti keeti. Guddachuu qabna hundi keenya iyyuu bakka ormi ga'e kana ga'uu qabna. Maal nuuruma nuyi akka adurree san gooranyuma keessa daaruma keessa taatee oolla hin barannu hin naqaanu. Dhugaan siniin jedha naqa'uu qabna. Warri nu ol jiran immoo nu gorsuu qaban. Yoo dogongorre karaatti nu deebisuu qaban. Nuuf dallaa ta'uu qaban. Namni tokko nama tokko laaleeti kan guddatu jechuudha. Michuun ruuqee ruuqumadha. Urgaa gammadaadha. Kakayyuun kiyya tokko keessa isin mammaaka baay'een beeka. Yaani ofitti na qabatta waan baay'ee isinitti hima. Dhugaa akka kana nan laalina. Awwan kan immoo meekaappii manaamana dibachuu dide kan dhiisaa isa. Dhiisa waa'ee akkasii fuula bareeddii waan akkanaa uffattee dhuftee maalii ofii. Yaani meekaappii kiiloo tokko fuudhee asitti of dhoobee isin fuuldura dhufuut fuula kiyya rabbiin naa uumee kan akkanatti hin dhufe naa wayyaan. Dhugaan jedha rabbi hin jaaladhu. Kanaafuu muchuun ruuqee ruuquma jedha gammadaamaa koyii jedha. Dubbii kana hiikkadhaa hundumti keessan. Kanaafuu wal bira haa dhaabbannu, walaa gorfannu, yoo dogongorre karaatti walaa deeffannu. Wal bira dhaabbachuu qabna hundi keenya iyyuu. Hundi keenya xiqqaa guddaa beekaa wallaalan. Amma didaa yuutiin kan siin jedhu kun as biyya namaa taa'e yookaan biyya Arabaa taa'e miti. Biyyuma nootorkiiniif waayifaan hin jirre jedhu sanitti jechuudha. Nootorkii waayifaa akka carraan arganne biyyuma keenya Itoophiyaa kana keessa taa'eeti. Mee ati irratti dawwali mee akkasiin deebisnee ilaalta. Sagandiin turu madaa'anilim kattinni si deebisu. Innaa hedduuta akkana boonsaa. Doo namni akka isaa kun biliyeena nuu jiraate hedduuta akkana boonsa rabbi. Fakkeenya isiniif haa ta'u. Viidiyoo makiyya kana viidiyoo makiyya kana sheernaa godhe. Kan inni nama 10,000 immoo akkas qabana. Isinii galee kanaafuu nama hin tuffatina. Oromoo ta'uu bichaaf ofitti qaba. Oromoo ta'uuf bichaaf gorfadha. Waliin tuffatina. Rakkootti waliin oofina. Dhugaa ani subscribe gootanii share gootanii wanni gootanii dantaa kiyyaa miti garuu wanni natti dhufe nan dubbadha. Facebook irrattis kinoo dubbasaatuma oolan inni ani garuu eega dubbachuun kiyya nafni eegan qoy mee waan garaa kiyya yookaan waan sammuu kiyya keessa jiru nan dubbadha eegan jedhee ka'e maaliif mee asuma YouTube kana irratti dubbadha dheetineen malee ani subscribe soo gootan waan mafeetanii soo gootan wanni itti na gaddisiisuu hin qabu. Garuu tuyyuu maal sinitti gadda sinitti fakkaate ati Oromoon nama tokko la agartee jechuudha. Nama tokkotti baqa nama tokko agartee nama tokkoof dallaa ta'uu dhiisuun kee baay'ee tokko na gaddisiisa. Dhugaan sinin jedha. Amma eenyu asilii onnee sabaasan har'ammoo kan dhagaye asilii onnee sabaasan eewutu yuutuubii isaa jalaa gubee. Maaliif jalaa gubdan isinumatu jalaa gubee warruma Oromoo kanan sinin jedha. Isinumatu jalaa gube. Mee maal sin balleesse mucaan kuni? Sa'aatii 24 goroorro isaa dhidhoosa waanuma Oromoo kana dubbachuuf. Rabbi isinuma irratti dutaatii oola. Warri shamarraniitis immoo shamarran keenya arrabse nu arrabse bagga nu arrabse hojii keenya nu arrabse. Osoo si wanna gaarii hojjettanii osoo nu wanna gaarii hojjenne maaf nu arrabsa asilii.
Oggaa aaruu si arrabsaa bara. Anuuyyuu sin arrabsa dubartii ta'e hojii keenya laalee hojii keessa laalee jechuudha. Kanaafuu maaliif yuutuubii isaa irratti gubdanii? Siinumatu jalaa gube akka mucaa wanni jiru Oroo yuutuub kan jedhu san jalaa gubdan san. Isas ilma Oromootitu jalaa gube. Maal isin dhugaa waraabessa? Kanaaf nutti cakkana bara. Kanaaf garbummaa keessatti kanaaf nu darbuu diddee baruma baraan hin jiraa fooqqannaa kanatti. Maa garaa walitti cakkaantu. Amma mucaan kun maal sin godhee jalaa gubdan kan inni hoggaa meeqa irratti laffa'e. Rakkina hin qabu inni banachuu hin danda'a. Garuutu immoo isin hoggaa jalaa kanatti akkana gootan kan Oromoon akkana wal gootu kan dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Rabbi nama guddatee akkana ol siqee gadi fuutanii gadi daaraa keessatti deebisuu hawwitan. Moo banaa'uu amma anaan dhufee koo yaaduma jechuun itti yeroo dabarsanii itti naasa'a baraafanani malee jechuudha. Ana fuutanii namaan na qixxeessitan jedheemu. Haaraan isiniin amanu. Nama guddate fuutee daara keessa gooteeti nama daara keessa yeroo ol qabdan jedhee isiniin amanu ani Rabbi. Mee mucaas maaluma isin godhe dhugaa Rabbi goroorroo isaaf dhodhoosee maal jedhee isinumarraa dubbachaati oola si'aati 24 yuutuub irratti feesbuuk irratti isa nafu. Mee maalumaaf jalaa gubdash? Mee maaluma isin xaqqa? Kanas eewu jalaa gubere? Eewu maqaa dhooftan isinumatu jalaa gube. Kuni beekamaadha. Isinuma warra gandaan warra sissaabitti qooddattanii ba sholoqoo takkiinoo mandara gandaa abaluu sholoqoo warra abaluu sissaabii warra abaluu jedhan kan akkasitti qooddattanii warra taaggaltan kanatu jalaa gube. Sanii galee malee asiliin wanna isin godhe hin qabu. Haqquma isinitti yoo dubarootas ta'e yoo dhiiras ta'e ana asilii isin beeku asumarratti beeka malee nama tokko hin beeku. Garuutu iyyuu asiliin gaafa achi keessa nama arrabsa. Yaa arrabsu. Hojii namaatiin nama arrabsa malee zimmedheeti miti. Gaafa ati rakkattis immoo inuma si wajjin rakkata. Micayyoo kaayirootti maannoo kirooliksii dhudhisan isaan miti wajjin taaggalee lubbuu ishii baase. Isaani bar. Silaa odoo isaan dhabamanii duutiyyuu bar. Kana yaaddanii isin kana wayyoo mataan keessan kana yaadu yaa Oromoo maaluma akkana isin godhe laata. Maaluma akkana garaa walitti jabaattanii. Amma isin yuutuubii jala gubdanii asiliin hin jiraata. Hin banatas hin jiraatas. Garuutu immoo akka namni sun haamileen cabu. Akka namni sun bakka gadditti dhaga'amu waan akkana kana hojjetan. Wayyoo yaa Oromoo dhugaa hedduu takka nama hojiin keessan jechuudha. Hedduu takka. Waluma garaa gartanii wal nyaatanii adurreedha moo sareedha yoanii dhaleetoo tokko keessa nyaata jedhan tokko. Natti maame adurreedha moo sareedha akkasitti isin Oromoon akkana taate bayyoo. Tiin dhaadachaa dureetti bo'aa ture akkana sin godhe kana garuu dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Mee walin nyaatinaa mee walin nyaatina osuma wanna fedhe amma wal nyaatan asirratti wal nyaatanii tooy biyya ofirratti kofalchiistan kan arisiis haa ta'u baales haa ta'u jimmas haa ta'u osoo namni takka rakkate jechuudha inuma gargaartu gaafas kiisii kee keessa fiddee ta'u jechuudha. Sumnii kiisii kee keessa baastee inuma gargaarta dhugaan siin jedha. Garuutuyyummaa irraa asirratti baatanii wal nyaatanii wal ciccirtanii nun ga'u kan dhumaa jiru kunis keenyumaa bar. Numaa bar kan dhumaa jiru kun kana mee dhiisa waluma nyaatinaatu. Rabbi mee waluma nyaatinaatuma waluma namatinaatuma zimmidhaatuma ta'a. Mee rakkina walii naassaabina. Mee gaarii walii yaada. Isa turre guddina nuu fida. Iddoo nama gaddisiista Rabbi. Iddoo nama gaddisiistan barreen gaddaan boo'ichaa baranni boo'ichaa barri dhufus boo'ichaa haguma oomii akka boonyu haguma oomii waama Oromoo tokkummaa Oromoo jaalala Oromoo akkan biyyi meerre kanuma watu waatati oola. Biyyi ko
Har'amee namni tokkichi gadaa ba'umee dubartii dhiifama naa godhe jechuudhaan hamaaf dubbachuuf miti. Mee dubartiin amaara takka mee asirra baatee haa dubbattu. Dhugaa Rabbi wal jalaa butanii yoo atuuyyuu dhattee ishee arrabsitee irratti wal cicciranii siin jedha. Irratti waanuma wajjin agarraati jiru kana miti yoo ati nama tokko arrabsitee irratti si cicciran. Sin dhiisan. Kan keenya garuu wajjin si arrabsu jala deemee koomenti. Baran ammoo kan itti ka'e isinitti himu dubartoota. Dubartoota jecha siin barreessitan koomentii namaa jala deemtanii dhugaa maaluma akkasiin godhen beekuun. Hedduu takka nama gaddisiistu Rabbi. Gadduma yoo haasofne yoo meen gammachuu haasofne. Kanaafuu ani iddoo dhiistanii natti tola. Adara keessan isgoo abee dhiisa. Isgoo abee dhiisa mee tonkoluma kana dhiisa. Mee nama abaaramaa nun godhina. Nama waan abaare nun godhina. Rabbi dhiisa waan akkana. Kanaafuu iddoo tokko isin jaaladha. Iddoo tokko isin kabaja. Viidiyoo kiyya subscribe, share, like naaf godhaa. Yoo gara fuulduraatitti waan gaarii akkan hojjedhu barbaadan like naa godhaa, subscribe naa godhaa. Yoo waa balleesse yoo waan tokko hojjedhe immoo koomentii jalatti naa barreessa waan sanirraa nan sirreeffamaa jechuudha. Waan hin gochuu qabu soo annatti himtan ta'e immoo koomentii jalatti naa barreessa. Akka obboleessaa, akka obboleettii, akka lammii tokkootitti obboleessa kiyyaa, akka haadha kiyyaa, akka maatii kiyyaatitti akkasitti waan sinnaan jettan hundumaa nan taqabbalaa nan fudhadhaa. Yoo nan balleesse na gorsaa irra deddeebi'ee isinitti nama arrabsina nama arrabsuun bu'aa hin qabu. Dhugaa namni amma as baheetoo yaada ofii ibsachuu barbaadu nama meeqa seetan kan arrabuma keessa sodaatee taa'u meeqatu jira. Bakka arrabaa tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa kan qabatee jiru Oromoodha. Dhugaa keessattuu shamarran sadarkaa tokkoffaarra jirtan dhiirri amma nama arrabsuu dhiisa. Kanaafuu naa galatoomaa isiniin jedha halkan gaarii. Yoon balleesse dhiifama naaf godhaa. Dhiifama guddaan isin gaafadha yoon hin balleessitee jiraadhe. Viidiyoo kiyya amma sirra deddeebi'een isiniin jedha subscribe naaf godhaa, like naa godhaa. Yoon hin balleesse koomentii jalatti naa barreessa. Waan hin balleesse nan sirreessaa isiniin jedha. Naaf galatoomaa halkan gaarii isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa.